So osoon faarsee bulaan hundi kanatti gartee dachii kaaree tana eeggachuu jiruuti. Sigale. Osoon faarsee bulaan hundi kana dachii tana eeggatee halkanii guyyaa maaluma dachii warra shawaa tana kuduraa rabbii keessatti awwaalanii cufti buraa iyyuu numa jaa maarree numa jaa. Sigale. Aboo imaana rabbi naa kenne kanafaa rabbii isinii haa kennu. Mee du'aayin isinii godhu. Waa takka. Yoo Finfinnee walakkaadhaa bakka gartee 4 kiiloo jalaa dachiisii kenninillee irrumaa duuta mee rabbii kana sodaadhu. Dhiiga namaa kan shayxaantichi gannaqee dhugu jiru kana wajjin dhugiin rabbi sodaadhu. Sigale. Mucaan kun gartee dhiiga kana wajjin dhugu. An artii sabaati malee hawwisoo dhaabaatii miti. Je'eeti gartee dhayi jalaa jeeni jechuudha. Sigale. Dhayi jalaa jeeni. Yes, dhayi jalaa yaa. Hin dandayamtu nutuu laalleeti dandayamuu diddee. Wallahi billahi abiyyi deeggartee milkiin ati fiddu hin jirtu. Ani jala mureetiin siin. Abiyyi siyaasaan isaa kuftee jirti. Mootummaan tokko siyaasaan isaa kufnaan hin dandayamu. Siyaasaan abiyyi guyyaa jaawarna marsan je'ee harargee dhaqee harargeen quba ija keeyse dhumatti. Mee wayyaa'uun beeynu jenneetu marmeela udaanii keessa arra siin hin jenne marmeela udaanii kana. Mee wayyaa'uun beeynu mee toluun beeynu tarabbii tawaaqaan beeynu haadha waaqoon hanja jettee jaaniimii qaallittiin sigale. Mee tarabbiin beeynu jenneetuma reefa nama fi sagal gara gaggalchan jennee gara gaggalchuu jirra malee siyaasaan isaa guyyaan isiin duute gaafa jaawarna marsan jee he is dead. Nuti keessa jirra bakka shuumoon siyaasaa irraa bilchaattu san keessa jirra. Paartii keessatti namni funyaan isa qabatee jechuudha. Eega jaawarna marsan jee irraa qabe dirqii walitti qabnee oofu jirra malee isgan. Abiyyi du'eeti kafannee dhiinee janaazaa salaannee sigale qabrii awwaala qonnee qabrii akkamitti awwaalarra wal fixu jira jechuudha. Sigale eega du'e turee jira. Guyyaa jaawarna marsan jeesan Oromoo keessaa bu'e. Mootummaan tokko Afrikatti yoo beeziin qaban yoo beeziin isaa gartee hin jiraanne mootummaan jedhamu. Amma wayyaaneen beezii isii jabeeffattee Tigraay keessa nagaya buuftee beezii isii jabeeffatteeti sigale. Beezii isii keessatti beezii isii keessa 50 amansiifteeti 50 uleen jala if jala yaasuu turte jechuudha. Percentii 50% 50% yoo si dhageeffatte taafte uleedhaan ooftaa jechuudha. Sigale. Kana gartee wannummaan isa dhagayaatu hin jirtu Oromiyaa keessa. Sigale. So sadarkaa sanitti sadarkaa namni bitamee dhumetti sadarkaa qabsoon Oromoo jala gartee namni hundi if jibbee dhumetti gartee qabsoon Oromoo maaluma ta'uu teenye jee namni barandaa jala taa'ee yaa rabbii haaliqa firraa'u bilziqinnu manuu godhi jee namni du'aa fi godhu eegaletti mucaan gaduma utaalee dhayi jalaa jee. Sigale. Dhayi jalaa yaa. Waa takka gana abiyyi gana akka nama mootummaa jechuun akka ilmoo dhalatteeti. Ati bar guyyaa dhalatterraa eegalee du'attichi dhiyaatta bar. Haga qaniin rabbi siin gahe gahuu isee duututti guyyaa dhalatturraa hisaabbattaa bar kara du'aachi kara qabriichi dhiyaatta. Mootummaa jechuun akkasi. Guyyaa dhuferraa kara diigamsaa kara baqatuu kara diigamuttichi deemaa jira jechuudha. Amma saffisaan itti deemu jira jechuudha. Xiinxalaan siyaasallee deengadda mootummaa kana saffisnisaa na yaachisee je sigale. Maali yaadadde ni beeyta. Ambar jaawar kun amma jaawar yaada irra waliin galle qabna yaada irra walii gallu qabna naaf inni. Sigale. Geeruu waan inni juuttuma dhufta gaaf tokko Rabaadoor irratti yaadattanillee hin beekani. Kana Ilamaaram aangorra jiru biyyattiin Itoophiyaa jedhamtu arrarraa qabee piraayim ministeera hin qabduu je.
gaafas gaa ijoollee teenya tashanee tana faa isaa arrabsaa samu dhagayi waan haasa'u biyya piraayim ministeera qabdu piraayim ministeera hin qabdu jaa dhagayaame waan inni haasa'u jaan Rigale osoon bara Hayilamaaramaan gorra jiru meenyu yaada taraabaadoorii gubbatti itti aanaa hafteeti heenoo gabbisaati isaa nam sadii tattaa'u jira gaafas ammallee yaadadha. Sigale arrarraa qabee biyyattiin piraayim ministeeran qabduu jee sigale biyyattii Itoophiyaa jedhamtu sun piraayim ministeeran qabduu jee gaafa san kaalafa dhiitanii maal ta'anii way waan inni haasa'u dhagaa kana maaluma ta'e gurbaan ni maraate. Ni dhugee ni qamahee way maal ta'e jechuu turanii deemneetu Hayilamaariyaam Rizaayeen godhe amma dheengadda gabbee saffisni mootummaan tun itti du'uu deemtu na yaachisaa je mee eessarraa kaanee eessa geenye jennee haalaallu saffisa isaatti dhiifne mee eessarraa kaanee arra eessa jirraa haalaallu amma dura yaadatta yoo ta'e feesbuuk kanarraa ana qofaa iyyuu ture jechuudha. Ijoollee tiim qabrichoo jennee ijoollee jihaadii maal ijoollee hedduu jaarree tuunni barreessiti anaa asirraa dubbachuu saboo isin maanu isin nama keessaanii maraattanii namni hundi badhaadhina ta'e wayni maraattanii isin nuun jechuu turanii jechuudha. Oromoo hedduu wal shakkuu burjaajii ture jechuudha. Gaafa nuti haasa'inu san wal shakkuu burjaajii ture jechuudha. Dhihuma tanaamii kan hayyoonni keenya wal luutaa maarreen keenya wal luutaa mitirqishoon keenya wal luutaa jennee kan asirraa waliin iyyuu turre sheer godhaa Oromoo gurra Oromootiin gaa gurra hayyoota keenyaatiin gaa kanneen isiniin jechuu ture dhihuma tanaamii hin turree bar arra laali itti aanaa hafteetii fi Jawaar Mohammadii sheer wal godhu jira jechuudha. Dooktar Milkeessaa fi Jawaar Mohammadii sheer wal godhu jira jechuudha. Taayyee Dandayaatii fi Jawwee sheer wal godhu jira jechuudha. Iskeel Gabbisaatii fi itti aanaa Jaawarii sheer wal godhu jira jechuudha. Marroo Dirribaatii fi Jawwee sheer wal godhu jira jechuudha. Tokkummaa jaarree jechuudha. Kun maali jijjiirama guddaa naaf ati fidnee beeka. Qabsoo naaf ati hayyoota keenyarra dhiibbaa goone. Sigale. Bakka irraa kaate dheengadda laale. Piippiin nama Jaawar jaalatu fakkaattee si dhufte ay shaneen tumbar wallaggaa ajajaa warra wallaggaati Jaawar yoo aangoo qabatti Jaawar ajjeeftii siin jaan akka nama Jaawar jaalatu fakkaatan sigale khaambira dhaqan sigale bar shaneentu yoo dhufte gosaa wal fitti maalle nama fitti gosti abaluun jiraattu maarreen hin jiraattu siin jaan kanaani Oromoo burjaajeessanii adda diiguu turan san hunda caccabsaniiti marroo fi jawwee fi taayyee fi itti aanaan hayyoonni Oromoo guutuun keessaa wal qabate Jaawar dheengadda gabbee ragaa bahee jechuudha. Waliin nu arkuu barbaaddanii miti hin jarjarinaa jeesi. Warra dheengadda abaluu wal nuu ta'e garee qaban. Isin hundi garee qabdan tokkummaa keessan jabeeffadhaa jennee warratti iyyuu turre. Sigale garee qabdanii tokkummaa deebi'aa jeni. Amma fuudheeti Daawit Ibsaa faa fuudheeti Khaafaa ofaa fuudheeti marroo faa ibsarra baasisiisuu ture jechuudha. Hin ta'u Daawidii sanga danda'utti haa deemu mararaa guddinaatis haa deemu jawweenis asiin haa deemu. Sigale galmi keenya bilisummaa Oromooti jenneeti olola san dhaabsifnee sigale maali ololliin qabsaa'otan fayyadu jechuudha. Nuuf gartee qabsaa'otan fayyadu jechuu qaallicha sheexaanticha kana fayyadu malee. Bar miidiyaa hunda biteemee miidiyuma Oromoo ifiinjuu cufa dhagee hanga yuutuubaraan baatutti dhageeffadhu calji. Maarreen nu dhufu jira mitirqishoon nu dhufu jira siin jaan sigale. Adawwiin isaanitti haa dhuftu. So sadarkaa sanitti hayyoota keenya kafaca'eetu arra tokkummaa fi keessoo isaanitti jaarate hangaafa isaan hayyoonni keenya tokkummaa keessoo isaanii cimsatanii gabbeetumaan isin himee ture. Hayyoonni keenya keessoo isaanitti cimte yeroo gabaabduu keessatti arkuu teessanii osoon ja'aniiti yoom Oromoo qofa dhaaban. Allahu akbar. هذا والعمارة هذا والقراقي هذا والولايتا
هذا والصومالي كل شيء من إثيوبيا بكتكت سيقل وردرو أن الند اتساتو سيقل آتي خنانيس بر سيقل جرس الدفاع في قدو جان دفاع أمارة بيرا دكيتي أي ورانا دبلسوما ورمو خنا جرخو يو دفاع إسني دومت ورمو بيرو دفاعتي أي غرتني ورا فنو غرتني سيقل وياني غرتني جان سيقل خنا دلدلا خنا غرتي چچب سيتي سيقل دلدلا خنا چچب سيتي بيتك قبنا ركوتك قبنا دينتك قبنا ديني سن نما غرتي شيطان تجمتا قد خورمو شودي غرتي اكسيدنان انغور ربي ساني جانيتي غرتي سبا سبلمين غوتون هيوتو اورمو بيرغوتي سيقل هيوتو اورمو بيرغوتي ولي قلتي ولي قلتين كن اين يركز نمني اني كتابي يركز جرتو haga parti anarrarra wayni sini metaaye fi jawaram dubbachu jirani bar parti khaysotti nama addadiga harraran sininje sigel parti khaysoti mit nama furda fi qalla furdan kun sitte ajawa jaani sigale natti ajawa sinje jam furda kanan dake furdan kun igana qalla kana saizi dan ummata pipu matana waddadigu ture ifi cufti suma farsa yechu sigale ifi cufti suma farsa inni qulqulluda namni barjara jala khanatu miskinni khiyya kun gabbeeka amala isaan been amala shaytan tijanam barjara ja oromiya khana fa abadi kaba male inni miskina lalakka ceew lalakka magala tolchu lalakka marre tolchu jasigale مسكيني خيا كون سيال بيكل تودا أبوسان ديجا نمات تناكو جرين بريزدان تونينا نوتي متيقا أنا بولشو وان إنين جالت الله تكا كتنقودن نما إني جيسا جيسان نما إني بوكيسا بوكيسان سيال نما إني دبمسيسا دبمسيسان إني بوي قدبرسا بوي مفودي كارورسا قدبرسا سيال بار أوروميا كان ويش ملي سبيين دقو وي مار أنا ما فاجأ تريبر نما بروتي مت يا بيشو يدكابي أمة سرقة سجرا وي سيدي كجرا ما يشيك أبو مسكينة جيسة شامين بروي مسكينة جيسة إني قيانو تكنا جنة فيديو ورامني قياسا نساوج فوتو خاو يقول You doing good job, Jen. Oso devnu, sigale. Irregenye jechu, enyo abanshira. Oso gavas akasi jala, muka jala ol korani jettu oromo. Oso gavas jala ol koru banne gubbuma. Akka jawarfan sigale. Gubbuma tigabbu anitti. Gubba tigabbu ne. Namni understanding ungodu. Suuta jala atti dufnela. بدي جرب الليس أوروميا خيست حنا جرّي قسم نانغو أورومو قسم ديغو وان جرّخو جرّخو وانا كنا قدو جرا نمسي جرقل جرا أنغو راخاس مار جنة اتلوف نيجو أكا أبان شراته كسي جل كبر جل راتي فيني أب إساته نماتو جرخنا جبي فتشو جرخنا خنوم فتشو إفهم متنسو سيالي اتفوفي ummanni guutuun ahaaje gaafa nuti dhufnee shayxaanticha jennuun numa wajji shayxaanticha jeniin dhugaa keessanii jenni silaa osoo amma caluma jenneetuma jala kanatti dhiifneetuma isa gubbaa gakkorre haay aboo maal taatan nuun jaa namni sigale maal taatan saniifuu gartee namni diigumsa fedhu namni gartee akka oromoo waliin taane fedhu gartee shayxaanticha kana qofaa jechuudha مرون جاور جبنجرو جاور مرو جبنجرو تايين جاور جبنجرو دي اسكيل قبسا ولا هيوتا خيني لكاي توكو خوال جبنجرو توكو كانسان جبن شيطان تشغنا أما بو دفارسي بولا وانت اسن ورد دفكي بولا نكون فارسي بولا في ديبين ديبسنا هاوفني
haa arrabsani. Ummanni rakkoon qabu haa jedhani. Ummata ifiifuu xiiqii keessa galchaa jira. Itti dhiisi dalaga jiran ifiifuu. Ummanni biyyaa waan jechaa jiru nuutu takka takka quba qaba. Itti dhiisa.